waan roobaa shoo filataniif galatooma like subscribe share godha. Akkam jirtu kabajamtoota maatii roobaa shoo. Oduu simbirtu social meediyaan har'a akka iddoo adda teessanii argitanitti Instagramii, Facebookii akkasumas Messengerii fi WhatsAppiin cufamuusaa akka addunyaatti beekame jira. Inni kun immoo itti fufamoo hin dhaabbata laata. Oduu bal'inaan kan isinii dhiyeessinu ta'a. Amma nu waliin tura. Fayyaa ta'a. kabajamtoota keenya social meediyaan afran kun akka addunyaatti akka hin hojjenne yeroo ammaa kana beekamee jira. Iddoo hundattuu hojjetu mee kan ilaaluudha. Haalli social meediyaa addunyaa kun haala kanaan itti fufnaan sodaachisaa ta'uusaa beektonni adda addaa ibsaa jiru. Instagramii, Facebook akkasumas Messengerii fi WhatsAppii yeroo adda addaa namoonni addunyaa kanarra jiraatan maallaqallee kan itti argatan akkasumas jiruu fi maatii isaanillee kan ittiin jiraachisan ta'uu kan beekamu yoo ta'u akka biyya Itoophiyaa kana keessatti YouTube'dhaan qofa maallaqni kan argamu ta'uun akkuma beekame ta'e namoota baay'ee rakkoo adda addaatiif saaxilee jira. Mee bal'inaan kan waliin ilaalluudha. Sagantaa kana bal'inaan isinii dhiyeessa. Addunyaan addaan citti moo walitti dhufeenya ishiitti fufti? Oduu bal'inaan nu eeggadha.